አንድም ቀን ክፉ ቃል ካፏ የማይወጣ ቅሬታን የማታውቅ ከአንደበቷ ከወጣ ግድ ነው ግድ ይላል እኔ እሷን ብወድ ሰላሜ ሰላሜ ናት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርቱ መተቃሊ መተቃሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? አለን በጣም ከባድ ነው። ዛሬ ምን ሃይሜ እና ሃይሜ መጥቷል። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ብሩኬ ይቅርታ ሲጠየቅ እምቢ ብላ ቲታ ሄዳለች። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ምንም እንደ ድሮ አይመለስም። እንደ ድሮ መሆን አይችልም ከዚህ በኋላ ያለች ነው። ግን እንደዚህ እንቅፍ ሲያደርግ ብሩኬ እውነት ትሳቃለች። ወላሂ እንዳያችሁ ነው። እንዴት ትሳቃለች! ወላሂ ስቅስቅ ብላ ነው የሳቀችው። ደግሞ ምስኪን ብሩኬ ደግሞ እሷን ሲያይ ይፈራል። ፈራለሁ አለ ነው። እውነቱ ነው። እምነትሽን ጎልሻለሁ አውቃለሁ በድሻለሁ፣ እንግዲህ ይቅርታ አደርግኝ ሁሉም ነገር ያለ ነው። እሷ ደግሞ ምን እንዴት ብዬ እንዴት አምኜ ከዚህ በኋላ እንደ ድሮ ሆናለሁ፣ እንደ ድሮ መሆን አችልም ብላ እንደዚህ ጎንበስ ብሎ እግር ላይ ወድቆ ሲለመን እምቢ ብላ ነው ትታ የሄደችውም። ዛሬም እንዳያችሁ ነው። እውነት ከባድ ነው። እኔ እንጃ እንግዲህ ነጋሽዬ እና ሀፍትሽ ማላችሁ ካላገቡ እነሱ አልጣረቁም መሰለኝ። እኔ እንጃ እንዳያችሁ ነው። ሀፍትሽ ትናንትና ራሱ ምን አለ? እንደ ድሮ ጠጣሉና ተይ አንቺ ተይ አንተ ተይ ብዬ አስታረቃለሁ። አሁን ደግሞ ከባድ ስለሆነ እሷ ፈቅዳ ሲታረቁ ነው እንጂ እንደ ድሮ በግድ ሚል አይችልም፣ አይሆንም፣ አይችልም ያለ ነው ሀፍትሽ ራሱ። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ከባድ ነው ሁሉም ነገር። እውነቴ ነው የምላችሁ። እንደዚህ ሲያዩ ደግሞ እንቅፍ ያደርጉ ይስቃሉ። ወላሂ እሷም እንደዚህ እንቅፍ ሲያደርግ ብሩኬት ይሳቃለች። ደግሞ አይኑ ነው የምታይ እሱ ምስኪን። ትናንትና እንኳን እናቴ ቤት ሄደሽ እኔ ፈርቼ ነው ወጣውኝ ከቤት ጥያቄ ስለበዛብኝ ምን ብዬ ለእናቴ መልሳለሁ ብዬ ሸሻው ለእናቴን ሸሽቼ ነው ሄድኩኝ ያለ ነው። በጣም ከባድ ነው ሁሉም ነገር። ሙሽዬ እየደበቁ ነው መሰለኝ እንጃ። እሳ ስትጠይቅ ምን ብዬ መልሳለሁ ብዬ ነው ከቤት ጠዋት ወጣውኝ። ትናንትና አመሰግናለሁ ስለ እናቴ ጋር ሄደሽ እናቴም ጋሽዬም የኛም መለያየት አልፈልጉም፣ ስለዚህ ይቅርታ አድርጊኝ ብሎ ሲለመን ሃይሜ አይሆንም ብላለች። እንግዲህ ምን ይደረጋል? እንደ ድሮቹ አላህ ይመልሳችሁ። ምን እንላለን እንግዲህ አኩማ አርጊታኔ ጋ ሃይሜፍ ብሩኬን ሀረዱፈኒ ጅሩ ሃይሜን ሀራሌ ብሩኬን አመር ሀራሌ ይቅርታ ሲሚዴራ ሲቲ በለ ሴራ አብዲ ተናራ ቀብዱ አብዲ ከ ሲኦ ወደ ጅራ ወንተ ተይፊ ይፈተውና ጎዲ ጀዴ ሉከቲ ገዲ ጀዴ ሉከ ቀበቴ ሉከቲ ኩፌስለ ሃይሜን አራለ ኤየማማን ታኔ አማሰጋ ሂንፉዳኔ ኦቶ ራን ፉዳቲን hafee jira. Akkuma argitanii gadi jedhee lukatti kadhatee dadhabeeti irra tarkaanfattee baatee kuttee jirti jechuudha. Akka durii hin jiru. Kana booda maal amaneen akka duriitti deebi'a kan isheen jette jechuudha. Hin ulfaata wanti hundinuu yoo beeksisni keessan galee akka qalbiitti araaramu hin fakkaatu. Kabbaadidha. Dhugaa rabbii akkasin ilaaltan miti. Wanti hundinuu eengadallee akkuma argitanii waan hunda qopheessee waan hunda gosogossee kana ifatama jedhee jechuun qalabatti tadhaachuudhaan diddee baatee har'allee kunoo akkuma argitanii gaditti jedhee luka qabatee ti'a ifatama godhii jechaa jira. Ifatama sana har'allee dhiittee bira darbitee jirti. Baay'ee tokko
ulfaataadha dhugaa rabbii. Ani jireenya mucaanis koomitii silas anaaf himee gargar baasuufidha. Malee mucaan kan koomitii han koomitiitiin akkasitti miti jedhee taaggalaa ture. Amma immoo galata isaa jireenya koo hiyyoota koo keessaa baatee jirti isheenii. Haimeetiyyuu na amanee akka duriitti na amanee deebuu didee na rakkisaa malee jedhee jira jechuudha buraanii. Egaa haimeen har'allee harkaan kennu jetteeti diddee itti miskiina wallaa ija keessa laalti wanni akkasitti ofitti butee akkasitti ishee hanqafi ishee hammatu ija keessa laaltee kolfiti wallaahi laazim hin kolfiti garuu hilliina maaliif hillikkii qabdeetti saxxattee ija isaa keessa laalti jechuudha waan inni haasa'u dhugaa rabbii imnitiin har'aa dhabdee jirta sitti balleessee jira ifata manaa godhii jedhee gaditti kufusi ammallee hindi didde jechuudha ammallee harkaan kennine akkuma argitanii dhiitte bira tokko waan tokko marsi tokko deebisi hin barbaadu jettee baate kuttee jirti jechuudha dhugaa rabbii warri gurguddaan yoo keessan gallee hin jabaataa jechuudha diddeetti bakka diddeetti harka laachuu diddee jirti otomaatiin keenyi nu jaallatanii otomaatiin tokko ta'uu keenya nu hawwanii addaan bahuu hin barbaanne maatiin illee gaasheen illee mushilleen illee akka nuti addaan baanu hin barbaadanii kanaaf jedhee xaarii guddaa gochaa jira godhes immoo waan ishee arguun nasilee yaa gizeen argu jedhee fiisaayyuu jechuudha kanaaf wanti hundinuu natti ulfaatee jira na didaa jirti jedheera otoo wal jaallannu addaan baanaa jedhee waan hundaa gochaa jira kaleessa immoo kan inni mana deemtee fi galatoomii ishee jedheera kaniin manaa bahees immoo iyyuu ganamaan hin bahee haati koo gaaffii na gaafatti maal jedhee deebisaa fi jedheen ishee baqachuuf manaa bahee galatoomii garuu haadha koo bira deemtee kan inni jedhee jiru jechuudha. Egaa akkuma argitanii dubbiin akkasiin ilaaltan miti ammallee itti cimee jira haimeen harkaan kennu jechaa jirti hin ulfaata wanti hundinuu ከባድ ነው አውቃለሁ በጣም አስከፍቼሻለሁ ምንም አትፍሪ ለሰንሽ ምናምን ሳማት ቢገት ከልብ ቤካ ሲቲ በሌሲራ ነም ቤካ ጀቻ ጅራ ገዲቲ ጀዴ ጀቹዳ አመሌ ሀርካ qabatti jecha taqabbaleeftee fudhachuuf waan isheetti ulfaateen barree indidaa jirti gaa. Isanni lukatti gadee kufee ishee kadhatu kana diddee kuttee biraa deemtee jirti jechuudha. ላይክ እንደዚህ ቤተሰብ አለን ብለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንመጣ ለቤተሰቦቻችን ያለን ነገር ለማሳየት ስንመጣ መጣላትን አይደለም ለማስተማር የምንመጣው እኛ በምንችለው አቅም በልጅነት አይምሮን በምንም በጣም ብዙ ስህተቶችን እንሰራለሁኝም እንሰራለንም አይደለም እና እሱም ነገር እንዳለ ሆኖ ብዙውን ጊዜ ከኛ ብዙ ቁም ነገር እንዲወስዱ ይፈልጋሉኝ እና ከሀገር ውስጥም ነው ብዙ ሰዎች አላችሁ አሁን በዓላቶች ምናምን ከኛ ጋር እንድታሳልፉ ነበር የምፈልገው ይሄንን ገና ባህል እኔ እንጃ የዛሬ አመት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነበር ያሳለፍነው እና waggaa kana akka gaariitti dabarsinee jirra sabarana kanammoo sababa walitti buunee fi hundi keenyiyyuu akka hin taanetti dabarsinee jirra warri biyya alaa keessa jirtanii nu eedduu gammachuu keenya yaaddu yeroo hunda nu wajjiniin gammaddanii dabarsitu baran ammoo akka hin taanetti kunoo walitti bu'a keenyaanii akkasitti darbineerra jechaa jira buraani አሁንም በሚገርም ሁኔታ እናሳልፋለን ብዬ አስቤ ነበረ አይሚም የተሰማት ስሜት አለ የራሷ ስሜት እሷ በተረዳ አሁን ችግር እየተፈጠረ ያለው እኮ እኔ የማስበው ነገር አለ አይደለ በራሴ መንገድ ልክ ነኝ ብዬ ምናምን አንዳንዴ የማደርጋቸው ነገሮች ስህተት እየሆነ ገደል እየከተተኝ ነው እና የምወደውንም ሰው እያሰብኩ waan inni hojjedhu garuu akka mataa kootti waan inni hojjedhu sirrii natti fakkaata garuu immoo inni hojjedhu sirrii miti kanaafi kan hin jaalladhu na dhabsiisee jira waan ani hojjedhu jechaa jira ofitti gaabbee uumaa tsatsatii keessa galee jira buraan jechuudha amma dhugaa rabbii dubbachuufi
nama wal jaallatanii otoo wal jaallatanii gisee addaan baamu wallaahi hin ulfaata. Otoo wallaltaniititillee otoollee jechi otoo waan tokko ta'eetitillee miti otoo namni wal jaalladhu otoo si jaalladhuun addaan baa jettee jechuudha isheen. Nam tokko otoo si jaalladhuun addaan baa gisee namaan jedhu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuu fi egaa haimeen ammallee akkuma diddatii jirti jechuudha. Harkallaanne diddee biraa deemteetti nama gaddisiisa baay'ee tokko gara nama nyaata amma yoomitti akka kanaan adeemama kan isaan barbaachisan namni gurguddaan keessa galee yoo walitti isaan qabe malee akka kanatti kana waan akka kanatti qaldiitti walitti deebanii miti namaa kunii jechuudha. Argitu eengaddallee har'allee kun akkuma argitanitti kanatti jechuudha. Diddee biraa deemteetti jechuudha. Sanni gadi luka isheetti sitti balleessee jira, si miidhee jira. Waan gaarii hojjedhe seen balleessaa jedhee san akkasitti gaditti jedhee miila ishee qabateetti intini jedhu kana irra darbitee diddee deemtee jirti jechuudha. Dhugaa rabbiin ulfaata amma yoomitti ምን ሆናችሁ ነው? ምን ይሼ ነው? ምን ወዴት እየሄዳችሁ ነው? እንዴት አንድ ሰው እኮ ነፍስ አልጠፋም እኮ ቅርታ የሚበልጥ ነገር አለ እንዴ? አንድ ሰው እኮ ስተቱን አርሞ ስተቱን አውቆ ይቅርታ ሲጠይቅ እውነቴ ነው የምላችሁ ይቅርታ የሚበልጥ ነገር የለም። ሀይሚዬ ይቅርታን ተቀበሊና ሁሉም ነገር አስተካክሊ ሁሉም ነገር አስተካክሎም ብሩኬም እንደ ድሯቸው መልሱ። እስከ መቼ ነው እኮ ብዙ ሰው ነው የሚወዳቸው፣ ብዙ ሰው ነው እናንተ ብዙ ሰዎች እኮ እናንተ እየጠበቁ እናንተን እድገት እናንተን እንጃ እውነቴ ነው የምላችሁ። እስከ መቼ እንደዚህ ትቀጥላላችሁ? አልቆማችሁም። መለያየት እኮ ለማንም አልበጅም። እውነት ሰከን ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ አስቡ እስኪ። ሀይሚዬ እስከ መቼ ይቅርታ አንድ ሰው እኮ ጠፍቻለሁ ብሎ እንደዚህ ጎንበስ ብሎ ሲለመኒ እውነቴ ነው የምልሽ ሀይሚዬ። አዎ ይሰማሻል፣ ግን ደግሞ ይሄ ጥሩ አይደለም። እንደዚህ ረገጠሽ ስትሄዲ እንደዚህ ጎንበስ ብሎ ወንድ ልጅ እግርሽን ይዞ ሲለመን መረገጥ አለብሽ ብዬ አላስብም። እውነቴ ነው የምልሽ። ሁሉም ሰው ይጠጣል ማን እግርም እግር ይገጫል ሰውን ተውና። ስለዚህ አንቺ ደግሞ እንደዚህ ጨክነሽ እንደዚህ ልብሽ እንደዚህ እኔ እንጃ እኔ እንደዚህ ልብሽ ይጨከኛል ብዬ አላስብም፣ ግን በጣም ጨክነሻል። አሁን ትናንትና ወዳስ እንዳያችሁ ነው ሁሉም ጎስጉሶ ሁሉም ቀለበት አርጊ ስለመናት እምቢ ብላ ሄደች። ዛሬም እንደዚህ ጎንበስ ብላ ስለመናት በድልሻለሁ ይቅርታ አድርጊኝ ብሎ ስለመናት እንደ ድሮ አይሆንም ሁሉም ነገር እንግዲህ ከዚህ በኋላ ብላ ነው ትታ የሄደችው። እኔ እንጃ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው ሁሉም ነገር። ትልቅ ሰዎች ማላችሁ ካላገቡ በቀልድ አልጣረቁም፣ እነሱ በቀልድ አልጣረቁም። አሁን ነጋሽና ንሙሽ ወይ ናፍቲሽ ማላቸው ሲገቡ ነው እንጂ በቀላል አልጣረቁም እነሱ። ከባድ ነው ሁሉም ነገር ወላሂ። እንዳያችሁ አይደለም የባሰ ነው። እኔ እንጃ ሀይሜ ጨካኝ ሆናለች። አሁን እንደዚህ ስለምናት እንደዚህ ጎንበስ ብሎ አጥፍቻለሁ። እውነት ነው። አይንሽ ማየት አስፈራላ። ፈርቻለሁ። አይንሽ ሲያይ ፈርቼ ነው ያለ ነው እሱ ራሱ ማለት ነው። akkuma argitan ija ilaalee sodaachaa jira kan inni jechaa jiru jechuudha. Ulfaata dhugaa rabbiin ulfaata. Amma yoomitti nam tokko immoo iddee ifatama akka kana irra deebee gizee nama kadhatu irri cubbuudha. Dhugaa rabbii gifiidha. Maaliif miidhamtee jirti, dhugumadha. Miidhamtu immoo gisee nam tokko balleessaa isaa baree ifatama akkasittiin nama gaafatu dhiifatama sanarra rajjetanii darbuuni gifii namatti ta'a guyyaa tokko jechuudha. Haamiyyee kun gifiidha mataan isaayyuu otoo obsa godhattee dhaabattee ilaalte bareedaadha. Nam tokko balleesse si miidhee sitti bakkeera kana booda ittiin deebi'uu jedhee gadee luka keetti suyuudii bu'ee dhugaa rabbiin ulfaataa jechuudha. Akka kana amma yoomitti rajjettee deemta. Maalumaaf iyyuu keerumaaf waan hundaayyuu dhugaa rabbii akka
akka yaaddan miti wanti hundumaa dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Har'a moo bor moo iftaan moo akkam nagaa buusanii dhufu jedhanii isaan eegu bulee itti caalaa deema bulee itti caalaa deema jechuudha. Dhugaa rabbii wanti tasgabbii qabu tokko hin jiru amma ona kanaa jechuudha. Gaddas har'as akkasuma jedha amma yoomitti qaxxalama kana booda immoo addaan baameeraa jechuu taaf egaa akkuma kanaan duraa jechuudha. Akkuma na keessaa baateettaa ati na keessa hin jirtu jettee jirti. Garuu immoo afaaniin jettee malee garaatiin miti waan likkii ishee qabsiisee jira jechuudha. Isa fatanuuf narraa deemamoo isa jechuudha ta'e hin beeku. Baay'ee tokko har'aa kennuu diddeetti. Meen ammallee deebee na kadhatamoo takkumatti narraa deema isa ilaaluufis ta'a wanti kun isa fatanuufis taraa ishee deebitee jechuudha. Hin beekamu. Maalumaafiyyuu nagaa sinii haa kennu salaamii keessan sinii haa deebisu akka duriitti jenna. Akka duriitti kolfitanii dhuftanii namni gammachuu qaba. Sababa keessanii namni wal fixa dhugaa rabbii. Sababa keessanii haadholiin lammataatii lukaatii galgalu. Amma yoomitti akkasiin itti fufama gaa. Amma yoomitti isin akkasiin otoo nyaatanii takka hin beeku ulfaataadha hundumtuu. Nagaa kan caalu hin jiru. Nagaa buustan bareedaadha. Wanta addunyaa kanarra amma ishee kana amma nyaatanii fi kana wal caqacatanii wal dadhabsiistu dhugaa rabbii. Guyyaa tokko hin gaabbitu. Eddee rakkinni jirutti guyyaa tokko gaabbuun keessanii nafu lamaan keessanittu namni immoo gizee kana nama kadhatee balleessaa isaa baree immoo cubbuudha kun dhugaa rabbii. Kun jireenya mataa keetii haimiyyee garuu gifiidha akka kana balleesse jedhee eddee nam tokko isatti dhagahame balleessaa isaa bare ol jedhee ilaaluyyuu dadhabee gadi jedha wati bira geessu jechuudha. Maaliif akkati imanati irraa dhabdee beekaatii jechuudha. Maalumaafiyyuu nagaa sinii haa kennu jenna maal goonaree inni ulfaata dhugaa rabbii. Amma yoomitti akka kanaan adeemtu namoota baay'eetu akkasiin tokko taatanii fuulduratti adeemtan barbaada. Nama meeqatu guddina keessan nama meeqatuyyuu bakka sin gaarii geessanii keessan hawwutu jira. Akkuma namni sin jibbu jiru namni sin jaallatus baay'inaan hin jira jechuudha. Isaanitu saqaa yaama'ee jidduu keessanitti galee immoo dhugaa rabbii. Kanaafuu amma yoomitti akkasiin qaxxaltu amma yoomitti akkasiin deemtu nagaan siniif haa bu'u jidduu keessanitti dhugaa rabbii. Waan jennu hin qabnu. Nagaa masinii kadhachuu irraa nafe maal jennaree dhugaa rabbii. Sinii yoo nagaa buustanii yoo sin bareeddan si wajjin hin bareedne kolfinee waan baay'ee cinqitii baay'ee dabarsina nuti dhugaa rabbii siniin ilaallee jechuudha. Nutti dukkaneessitani amma immoo dhugaa rabbii nutti dukkaneessitani wallaahi. Kolfa keessan akka durii keessan yaadne akka durii keessan hawwine wallaahi. Nagaan keessan akkuma duriitti sinii haa deebi'u siniin jennaan biraa maal jennaan miti nagaa sinii haa buusu jidduu keessanitti. Waan akkasitti uummata egaa akkuma qaxxaleetti jira gaa wanti hundinuu akkuma sanatti jira wanti tashaalee hin jiru jechuudha. Nagaan haa bu'u jennee kadhanna malee waan jennu hin qabnu. Uummata kana fakkaata siniin jedha uummata qaalii uummata qashtii koo dubbiin akkuma waan dur hawwitan kana waan dur isaanirraa eegamu waan durii kolfaa isaanii homa isaanii uummanni dhabee cinqii keessa galee wal fixees ofii yaa salaam yaa rabbi. Waan akkasiitii siniin jedha uummata qaalii uummata qashtii wanta na dhaggeeffattanii fi galatoomaa hundi keessanuu siniin jedha. Turtii gaarii sinii haa ta'uu siniin jedha uummata qashtii uummata qaalii nagaa sin jidduutti haa bu'u jedha du'aa godha. Rabbiin akka nagaa isaaniif kennutti dhugaa rabbi baay'ee tokko gaddisiisa.